Salam tawra jannata isinin jehen bodan baka jirtanitti nageenyi rabbiitii fi kan jaalalaa kan gammachuudha isin bira hajiratun isinin jijjedha abshira koomenti ilaallu arra inshallah miira keessanii miti maaliif jennaani harki kun beeyta hunda caala waan harki kun balleessu fuula rabbiititti irraa gaafatamta waan ta'eef kana biran kutaa inshallah sheeru godhaadha hundummaan keessaniitu sheeru godha yo isinitti na dhaggeeffadha yaada kiyya kana fuudhaatiti akkuma hamtu dogongora ilma namaa akkuma fuutanii wallahi reedduun akkuma dogongora ilma namaatiif jecha wal dorgomtanii wal jalaa fuudhaa waraabbachaa wal jalaa hataa akkanatti facaaftanii kun kafooloo ittiin guddifatuudhaaf mee inshallah akkuma dogongora ilma namaa fooloo ittiin guddifattan kanatti dhaamsa yookaan yaada kiyya kana gaariidha jeeta yaada malee hamtullee miti hamtuu miti hamtutti hin fudhatina hamtuu miti gaariidha dhaamsi kiyya kana gaarii kana akkuma kaan dogongora ilma namaa nama kamuutu ta'ee fooloon ittiin guddifattan sanitti nama biraanis gahaadha isin jechuu barbaadeeti arrantana wannin kullu bani aadam khattaa'un maal hoggaan akkana jiru dogongora buuniyyeedha osoo hin ta'in dogongora haadha mana kiyyaa faarsoo osoo hin ta'in dogongora rabbii kiyyaatii fi yookaan dogongora waa'ee amantaa irratti wal qabatee sana jechuu kullu bani aadam khattaa'un wa khayrul khattaa'in at-tawwaabuun irra caalaan ilma namaa nama
توبة جم ربي ديبئ ربي سارة أعرض دلنسو شيطاني سبويسن ليفملي قافتو يجورا وفي بيقى ربي ولينا تسجله ربي قافتو يجورا خناف أسرت يرى قبتي إجو شنيت كانن دفه شيكان كينيا علماء وان كاليس ولا قبتون سنين أمان تنيچ بكا مرير رادوفه سبب مالي كنينكا شيخ موسى سؤالا كنينكا بابا الشيخ من بروفا كنينكا شيخ عثمان دريفا إسانن سنفاره جورا سبب مالي أكا غرسات التل نغرساني دي فما وانجرو دغنغرا وانجرو إبسم برباچي إسادا وان تهيفي سنرتي توقفا شير غراتي توقفا رتي آدا في أباقيا دي فما غافة بربادا آدا في أباقيا سلاماو دوليتن أسمرت السغلي سندقيزيسي دي فما غافة سبب مالي جناني ada banki ya akananti umanti yo hala khana wa agar tutate hangam takka kalbinis cabtulle nimbeka ammam takka ka banki yellen kalbi jawisim beka kana jechura ada banki ya ifama akan gafade akan akasan kalbi takkan le na tufani duai le na godan inga pada itianse obbedeyin kiya kadirati fi khandala kawajin dalannis di famasinga pada itianse shekota khenya shekota ulama won gurgudda akasma jin ustazan du'auta akasma jin tulabota ilmida fakatu takkiya akasma jin isanille di fama gafachuran barbade debi ammase akkaan namni akkaan dhiifama gaafadhu ijoollee shamarraniiti. Shamarra maatiin haadhatiyya dhiifama gaafadhe jennaan shamara jechuun dubartii jechuun haadhatiyyaa obboleettii tiyyaa jechuudha. Jaartii tiyyalleedha. Shamara hoggaa jedhan obboleettii tiyyaa haadhatiyyaa haadha gootaatii wallaaleetii miti kana hundallee jechuudha. Kan hundallee wallaaleti min keessaa ijoollee akkaan namni irra guddaan namni narratti duudhu isaan waan ta'eef sababa saniitiif dhiifama gaafatu barbaadeeti keessaa akkaan ijoollee shamara biyya arabaadhaa kan jiran shamara biyya arabaatii fi Itoophiyaa fi biyya alaa keessa jira walitti qabata sababbiin maali waa'ee dubra shawaa malee qajeelu san irratti yaada isaaniitti miira keessa nagalchoo waan ta'eef gocha isaan narratti raawwatanii fi waan isaan naan jedhan santu narratti kana na jechisiise jechuudha. Kun kana isaan akka dhiifama gaafadhuun barbaada. Isaanii fi jaartiin xiyya garaagarummaa qaban garuu immoo jahaati mana kiyyaa anaaf waa hundirra caalaa ta'uu dandeessi waa'ee kan narratti kaasuu barbaadeet. Haati mana kiyyaa dubartii addunyaa tanarra naaf ni caalti naaf. Naaf hin baana jaartii naaf ta'uudhaaf fakkeenyaaf jaartii xiyyaaf akkuma waliin beenu mee warra jaartii qabu kana gaafadha. Jaartii haadha mana isaa malee wanni isa biratti irra jaalatama ni jira. Akka dubartii yookaan shamara addunyaa tanarra ani immoo naan biratti immoo shamara dhalaa addunyaa tanarra anaaf immoo anaaf ofittiin baana malee isiniif hin baanu yeroo akkas joosan garuu immoo bakkan takka itti deedoon gore shamara addunyaa tanarra caalti anaaf caalti osoo hin bareeda ture irra caalti jedhee bakkan jumlaa walitti qabu sanitti dogongoraa kana beekeetan jira kan akkasumatti akka irra isaan dabran dhiifaman gaafate barbaadu. Lammata deebi'ee shamarri warri shawaadhaa irratti fuudhuu hin ta'u sababbiin jees miidhaa guddoodhaatiittu narratti gaggeeffame yeroo hunda ustaadi booniyyee maal je'an jijanii arrabaan illeen waan illee naan je'anii jechaan illee na tuqanii miira keessan na galchan jechuu tayyib sababa san irratti dubri warri shawaa irratti fuudhuu hin ta'u jechuu irratti miira keessa gale jechuu tayyib ani immoo akka mataa kootitti
haadha mana kiyyaa irratti hin fuudhu jee ofitti nan murteessa. Sababbiin maali waan hin jaaladhuuf jecha. Nama hin jaaladhu tokko irratti hin fuudhu jee nan murteeffadha. Sagaleen hin jirtu warri jettan bilbila keessan sirreeffadhaadha. Nama hin jaaladhu jaartii xiyyatanin akkaan jaaladhu irratti hin fuudhu naam. Tana waa dangala. Osoon qabeenya illee qabaallee dheedha. Osoon rabbiin humnaa fi qabeenya sonatti kennelleedha. Hin fuudhu jee ofitti nan murteessa. Waa'ee haadha manaa shamara warra shawaarratti itti fuudhuun hin ta'u jeessan bakka sanatti hin dogongore malee ta'uu fi xiyyaa ammoo tajaajila xiyyaa irratti hin fuudhu tan ammoo tan irratti hin fuudhu jedhee murteessuu hin danda'a tun waan ofii jaaladhuuf jecha. Lammata deebi'ee ammas jaalalti osoo bifa qabaatte maal jiru sanis naam anaaf immoo anaaf akkas. Garuu kana keessatti namoonni waa heddullee yaadullee ni jiranii kan asumatti bibbeekanii viidiyoo dogongoraan akkas jedhe san dubri warri shawaadhaa akka daa'imaatti kunuunsan jiru san silaa jaartii ofiidhaa dubri kamuutu akka daa'imaatti kunuunsuu qaban yookaan jaartii tante jaartii ofiidhaa akka daa'imaatti kunuunsa jechuun qabatu ture sanillee immoo dhiifama gaafachuun barbaadeeti. Tayyib ammallee kaitianu maaltu dubbii kaleessaa san na jechisiise osoo nachi kutin warroota dhiiraatis dhiifamallee gaafatu barbaada. Irra caalaa namni shamara caalaa namni arrabaan natti duulee ustaaza booniyyee jedhee akka malee hamilee na cabse. Laa rakkoon qabu ustaaza booniyyee jechuun laa nama gatii ta'eetii fi nama osonan sila isaan dura jiraatu baadhee isaanii gad ta'ee ustaaza booniyyee naan jiru ture. Nama ofillee hin beekneetitu nama maalummaa namallee hin beekneetu ustaaza booniyyee namaan jechuun danda'a osoo abbaan kiyya kan itti waamamu jiru ati immoo akkas naan jechuu hin dandeessu jaartiittu naan jechuu dandamare. Kun kana isaanillee dhiifaman gaafatu barbaade. Gama bi'iraatiin wallahi haasawa kaleessaa san irratti haasawa kaleessaa osoo hin ta'in waa'ee kitaabaati. Waa'ee kitaabaa irratti akkaan bakka tana maqaa rabbii guddaatiin isin qabee bakka tana sirriitti dhaggeeffadha. Osoo miira keessa hin gallettan bakka tana sirriitti fageessee haasa'uudhaaf deema. Kitaaba booniyyeedhaa wanni irratti dubbadhe jecha sheekaa roobeetii fi sheekan nama sadiinsaa jecha sheekan kanaatiittu hawaasanatti dammase. Jecha sheeka roobee maaliif boohaa maaliif akkas ta'a maaliif alaadhaa boohaa jaanii soomana kanan natti haate jechi suni shamarran suuraa xiyyaa fi viidiyoo fuudhanii wal biratti hidhanii wallahi soomana kana rabbuma jeetan afaan qabadhee obsee hoggan viidiyoo san argu akka malee hanjamaan natti godhanii qalbii na cabsan jechuudha. Jecha sheeka isaaniiti sheeka isaanii saniifillee guyyaa qiyaamatan irraa kafaladha malee dhiifama hin godhuufi kun kana. Jecha sheeka saniitiitu hawaasni arrabaan narratti duule jechuudha. Sanirrattan waa'ee booniyyeedha yoo barbaadan an haadha mana kootiiti akkam faarfadhattullee ni danda'a ni jaaladha akkam fedhetti walaloodhaan faarsuu ni danda'a. Sababa sanirratti baaba jechuun yaa akimee dhaggeeffadha bakka tana viidiyoo waraabaatiiti muraa biraan naagaa warra quraana rabbul izzati wal jalaalitti taphatu kana biraan naafgaa. Warra hadiisa rasuulaatitti taphatu biraan naaf gaha. Warra hadiisa ergamaa rabbiitti taphatu biraanis naaf gaha. Baaba hoggaa jiran namoota karoora tokko baafatu ni danda'a. Mata duree baabni hadiisaa miti. Baabni quraanaa miti. Baabni quraanallee miti hadiisallee miti. Kan akkuma beekamu ilaala. Baabni walaa hadiisallee miti walaa quraanallee miti. Baabni hoggan jiru baabni baaba waan akkanaa kana keessatti dubbatameera. Atillee baabattee baaba muratu ni dandeessa. Fakkeenya biradha warroota warra hojii mootummaa keessa dalagu fakkeenya fudhadha baafatu ni danda'a. Kun kana jechuudha. Sababa sanirrattan baabu hubbi gartee jedhee jechuu dandeenye. Baaba san keessatti nin barreessan jeen malee hin barreessine yaa akhi na ilmi namaa dogongora keessa sababa
jecha isin yookaan isin duula isin narratti duultan santo akkanaan baaba jee dubbatu na taasise jechuudha. Tayyee ammoo bakka tana rabbii guddaan isin qabeetan jira. Wallahi wa billahi wa tallahi wallahi wa rabbil kaaba namni waanin ani baaba jedhee waanin ani hin barreessin baaba gartee waa'ee booniyyeedha jedhee barreessan Muhammad Bayaanii jedhee eebbi isaa eebla guyyaa akkanaa jedhee barreesse an nama sanillee beeku ani inis hin barreessine an inis hin dubbanne ani gartee akka qoosaatittiin jedhee malee wallahi namticha san guyyaa qiyaamaadha bakka tana muraadha biraan naaf gaha nama baaba booniyyeeti jedhee suuraati jallee irra kaa'ee barreessaan gartee Muhammad Bayaanii jedhee irratti barreesse san insha Allah guyyaa qiyaamaadha yawma tubla saraa'iru famaa lahu min quwwati walaa naasir guyyaa qiyaama iqraa kitaabaka kafaa binafsika alyawma alayka hasiiba guyyaa ati kitaaba mazgabni galmeen danteesse ati waan hin barreessin Muhammad Bayaantu barreesse jettu ati waan hin barreessin Muhammad Bayaantu barreesse jettee aboo ol maxxansite waan sanirratti hawaasni qaala Muhammad Bayaantu jedhanii qur'aana rabbiitiin taphatan hadiisa rasuulaatiin taphatan anirraa qulqulluudhaan kana keessa hin jiru awwaan san inillee hin hojjanne awwaan san inillee hin barreessine yoo abbaan sun ol bahee dhiifama hin gaafatin yookaan dhiifama na hin gaafatin dhiifama ana dogongoraan barreesse jedhee abbaan sun abbaa san biraan nagaa nama waan san barreesse biraan yoo abbaan sun ol bahee dhiifama gartee hin gaafatin wallahi summa wallahi dhiifama isaaf hin galu ammas diliin nama kitaaba san inni barreesse wiinan qabu adawii ummata ahbaashiitu warra Allahu muujidun bilaa maqaan jiru kana jechuudha guddaan jechuudha sababa sanirratti duulli warra ahbaashiitiin natti baay'atee ummata islaamaatiin natti baay'atee ani jaarti namaa hinanne jaarti namaan jenne sababa sanirratti haadha mana kootii faarfatu irratti faarfadhu ani yoggaa namni na xiqqo malee ol beetillee niin faarfadha jee hin faarsu yoo namni na arrabsee na xiqqeessa malee sababa sanirratti ol bee waan kana jedhee kun immoo akka sheekan kiyyaa fi ulamaa'onni kiyyaa fi hawaasni islaamallee dhiifama naa godhan abdiina qaba ammoo viidiyoon ani waa'ee karaa jannataa irratti ammallee dubbeen karaan nama geessu karaan jannatatti nama geessu dubara shawaati kan hin jiru wallahi summa wallahi gocha keessanii fi jecha keessantu waan kana na goosisi ammas jecha keessan dagadheellee miti wallaalellee miti yeroon karaan jannataa yoo barbaadan karaa warra dubara shawaati kan hin jiru wallahi summa wallahi beekelle miti dogongora keessanii kana ammoo akka tasaatitti dogongore kuni wallaalellee miti rabbiin kiyallee naaf dhiisa alhamdulillahi rabbil alamin rabbiinis naaf dhiisa jecha kubrii keessa yoon beekaa morme inaadummaadhaaf inaade beekaa morme qofa kan itti kufri irraa bahu kanaaf viidiyoo akkasiisa warri irraa murtanii ummanni kiristaanalleen ijoollee irra kiristaanaafillee isaaniif hin dhaamsa qaba waan namni miira keessa gartee kutee waan san godheef jecha isin dhugaa seetanii akka yoo sheer gootatanillee wanti dhugaa ta'ullee hin jiru jechuudhaan barbaada warri waan san sheer gootanillee of jala haqa maqaa rabbii guddaatiin isin qabeetatan jira maqaa rabbil izzati wal jalaaliitiin warri waan san qabdan haqa video san isin jechu barbaadeet ani waan arraba namarraallee haajaa hin qabu kan dhiifama silaa ummanni oromoodha yoo dhiifama gaafatan kabajallee hin beekan naamusallee hin beekan jechu ofumarraa rabbii guddaa kana yoo ati gaafatte irra wayyaadha gama biiraatiin ijoollee teenyatan shamarran teenyatan biyya arabaa tanallee akka isaan dhiifama isaaniif dhaamsa kana dhaammadheetan jira warri immoo viidiyoo san if jalaa qabdan ofirraa haqa sababaani dhiifamallee silaa olbeen gaafadhu
sababa andifama rabbuma kiyya gaafadhe yoonan fedhe isuran qaba sababa aalimmaniitiin as dhufe isin gaafadhe malee waan birallee miti kanaaf arrarraa haasaadhati nurraa gabaabadhaadha waan sanillee haasaadha isinin jechuu barbaanneeti hanganuman isinin jechuu barbaadeeti in godhaadha akkuma hamtuu san murtanii achi gootan sanitti tanallee muraadhati achi geessaa isinin jedha hanganuman isinin jechuu barbaada gama beeraatiin isin bar namni namarratti duuluu manna ani meema fakkeenya yoo fudhattan taate nama akka yeroo hedduu jechuu irra deebiillee isinima umrii tiyya keessatti jaalaltu waan nama hin goone hin qabdu waggaa dheeraa ilmii barachaa as gahee waggaa dheeraa baadiyyaa qaariyaa teenyee achi teenyee ilmi rabbii tana barannee asirraa as deebinee hawaasa keenya kana ofii fi barachaa qilleensarraanis kan nama barsiisaa jirru hin beeytan jechuu biyyoo tana islaam erga isheen islaamoite barsiifadhe fuudhee gammachuudhaa ibsadhe isin silaa nama cinaa dhaabbatuu qabdanii yookiin nama gargaaruu qabdanii kana ta'uu qaba malee namarratti duuluu fi akkas nama goggogoduun yookaan akka nama islaamaatitti yookiin yookaan nama wanta hayyee jettan kan taate ani wallahi waa heddullee hin dubbadhu inshallah akka jaartin tiyyalleen yeroo gabaabduu keessatti naaf galtullee akka ishiin naa galtullee naa boo'isan hawaasni kiyyaa abdiidhaan isinirraa qaba jeeti hanganuma dubbatu barbaade. Assalaamu alaikum.